godhu hin jiru. Ani ammatu uummata Oromoo warra qulqulluu ishiin arsii miti jedhanii natti duulaa jiranii kuni rakkoo miti. Ani baga arsii ta'uu dhiisee natti duulanii ani arsii ta'uu dhiisuu kiyyaaf ittiin saalfadhu akkuma isaan jedhan yoo diqaalaa shawaa ta'ellee ittan boona. An social media kanarratti nama gandaaf kutaadhaan nama qeequmsaan beekamu miti. So ani Oromoo kutaa 11 hunda isaaniitu waan ija tokko laaluuf mucaa deebisee biraa bahe malee ani mucaa wajjin hariiroollee qabaadhe yookaan firummaa qabaadhe yookaan dhiiga kiyya ta'eeti miti inni walloodha. Ani finne eessaanuu waliin arginu yoo natti dhiyaate isintu natti dhiyaata malee kara Oromummaatiin ammoo hundi keessanuu anaa tokko wanni isin beeytanoo akkasitti ani ammoo dhiifama Oromoo gaafachuun uuma tokko wanni na godhu hin jiru. Warri immoo na jala deemtanii afaan natti bantanu warri na arrabsitanu kun ani arraba keessanillee isinitti hin dhaga'u. Yooma wanni inni natti laxxafamu hin jiru. Mucaa wajjin taa'eef ammoo yakkamtuudha balleessitee ta'uu naan jettani ilma namaa kamii wajjin nu taa'uun goma jiru. Mucaa ta'e ammoo Oromoo kutaa 11 hundaa wajjin taa'ee ni haasaa jira. Liifis wajjiniin seenaa jira. Gastii isaaniillee ni seenaa jira. Kun ammoo yoo badii ta'e rakkoo tokko hin qabu. Ani Oromoo dhiifama gaafachuun kiyyoomaa wanni ni mataa yaa sikuuti yana dhagee ati ban nama si qaba ilaala osoo ati har'a duriyyee taate ilaala na dhageeffadhu osoo ati duriyyee taate osoo ati yakkamtuu shakkamtuu waan akkanaa taate namni gastii dhufee maaliif akkasii siin hin jiru akka hidhamtu sirratti labsina malee dhugaan sitti hima akka ati hidhamtu sirratti labsina malee wanni dhufnee si kadhannuuf tokkollee hin jiru garuu ati nama guddaa nama uummanni si kabaju namni uummanni illee si gargaaree ilmaan keetillee akka ati guddifattu barbaaduuf waan ta'eef mucaan ati waliin gastii teesse takkiin waliin haasoyte nama qale yakkamaadha sirrii hin goone beeteetis ta'e beekuu baatteetis sirrii miti erga namni siin jeequ fudhadhuuti ummata kiyya dhiifamaa anaa isin balleessee jeetti dubbitan ofirraa cufisi fuutiyya. Hayyee lubbuu ishee rakkoo. Hayyee nagaan tura. osoma kim gasta rambayn ifama jaditi bay khalas dubbi fititi khalas umri ajandan kun sirra ha cufat lubbo notika akati waye gamdu ma isa bo ganan gamdu ma jiraatu ifama gafa fiti bay sirra ifama gafa chun guddina male xiqqeena miti bar wallahi kabaja sitti goda male sin xiqqeesu ifama ummata si jaalatu ifama jaditi bay khalas ajanda kana cufi kara brade sigale ummanni sitti rifatee jira bakka nama sitti rifate dhiifama ani sinin maleen tolu jedhiti dhiifama gaafadhu osoo maakina sirraan bayin osoo dhiifama gaafatte kalaas tanum inni balleessa jedhi video waraabee dhiifama gaafadha akkasii wayyu kalaas kabajaadha kalaas asirratti illee dubbadhu afaan lama rakkoon qabu afaan lama rakkoon qabu asirratti illee dubbadhu maal jechuun ati beektaa hawaasa kadhachuu jechuun nama dhuunfaatiif nama dhiifameedha beektaa hawaasa jechuun ammoo hudduu ulfaata si galee hawaasa jechuun qilee keessaa bahuu hin dandeenye seenaaf namummaatti illee jechuudha maaliif amma akka salphatti illee waa deemine akkuma aadaa oromootitti illee waa deemine beek namni yakkama waliin teessoo takkarra taa'eef maankaa takkarraa fudhate inni yakkama sadii oli si galee garuu ammoo namni kenna akkuma akkin jettee asii gabbuute sirriitti waan kun waan sirraan eeggamne sammuu namaa keessa seene si galee waan si jaalatan waan si kabajaniif fakkeenyaaf namoota kaawwan hundi kenna nama maqoota dheengadda mana namaa seenne namoonni sun achi keessa jabaarlaatti hafe wannaa san keessa albaa nurraa gabbuusaa jenne maaliif nama san waliin taa'ulleen namummaallee waliin deemuu sirraan turu hamilee maafu jechuudha. Tarii ati dogongoraan nama kanaan beekne taate waliyyoo haasuftee jiraatte kaate hawaasa kiyya dhiifamaan hin beekne nama kana dhumate inni bar amma namni nama waliin teette kun oromummaa isaa irraa irraa buuse hin jiru namummaa isaatu irraa bu'e laaf si galee nama namummaan isaa waliin bu'e san ammoo waliin illee taa'uu hin qabdu taa'amuu illee hin qabu dogongortee teette dhiifama naa godha hawaasa kiyya kanuma sirraa eenna malee wanni qara waliin haasawee sun waan dabruu hin danda'amu dhufuu hin danda'amu waan ta'eef yakkama waliin taa'uun ammoo yakka lamaffaati yuusii galee namni sun nama ajjeese jechuun kaati akka aadaa Oromoo keessatti gosaa fi sabaa fi namummaa hin qabudha bakka walumaa galatti
siifu waa'ee kana sihii teennaa miti sihii oromoo miti sabni biraatu hin balaaleffata sabnummaan biraatu sabnummaan kennan ta'inu gocha ilmaan oromootirratti ta'e gandummaa dhiisaa wala shawaa wala arsii wala hararga hin jiru gandummaan nuti oromoo tokko nuti ilmaan abbaa tokkooti nuti gandummaa fi miti ka jiraannu dhiigummaa fi namummaaf jiraanna sii galee kuni namni kamuu hin balaaleffata kana sihii miti abbaan fedhe yoo ta'e odoo arra oromoon kun oromoon miliyeena 60 olii kun sitti bahee si balaaleffate gocha goote san irratti ifama inumaayyuu wala waa'ee ijoollee keetii fi waa'ee gandummaa fiduun qabdu ati khalaas ifama jedhiiti oromootii isinitti balleesse dirqama arsii qofatti miti ka balleessite ati oromoo kutaa 11ti dhiiga tokkoon dubbataa jira lammiin biraatu sabni biraatu akkamitti gochi kun oromootirratti godhame jedhee eengadda afaan amaariffaatiin deemanii haasa'aa turan san namni kamuu hin balaaleffate sii galee waliin balaaleffatuu qabna malee kana gocha maalidha wanti jedhamu tokko hin jiru ilmaan tante immoo har'allee guddifataa jirta kalellee guddifataa jirta rabbi sii guddisaa jira na ilma namaa caalaa sii galee kanaafi waa'ee ilmaan tantee fi namni sirraa fudhatu hin jiru ilmaan tantee teetum kalee abbaanuu galee guddifataa jirta dhiisi waa'ee kana waa'ee ilmaan teetii as keessallee fidin waa'ee jireenya kan keetillee as keessan fidin ilmaan oromootitti balleessite oromoo arsii qofaa miti sii galee oromoo kutaa 11 kana hundatti hin balleesse dhiifama jedhiitiin bayyasarra kana dubbiin si baasuu danda'u kana malee waa'ee namni narra duulaa jira akkana ilmaan tiyyanarra namni ilmaan teessirraa tuqun jiru nuti kara saniin waa'ee biraatiin waa'ee gandummaa biraatiin yoo jiraate san achumaan fixattan garuu kun nu hunduu balaaleffataa jira obboleessi keenya akkasitti akka horii gadi qalame suni obboleessa keeti ilma keeti sii galee obboleessa keeti abbaa keeti dhiiga keeti kanaaf san balaaleffate malee ummanni oromoo rakkoo biraa rakkoo dhuunfaa namni sirraa qabu hin jiru bakka dhumate kalaas ishee wuddee viidiyooleen hin waraabaa oromoon kutaa 11 yoo akka tasaanatti mufattan sababa mucaa wajjin hin taa'e horinatti mufattan ani akka isin yaaddan sanillee yaadeetii miti dhiifama gaafachuun ammoo nan xiqqeessu hundi keessanuu jeezaa kan kafalu rabbiidha akkuma isiniin jedhe muka jigetti qottootu baay'ataa rakkoo takkallee hin qabu ani wallahi ani yeroo waa haasa'u imimmaantu na dursa waan ta'eef rakkoo takka hin qabu ani mucaa wajjin hin taa'uun kiyya sun yoo yakka ta'ee isinitti mul'ate maaliif hin arrabsinee dhuma malee wanni biraa hin jiru gurbaa wajjin taa'uun kiyya yakka ta'ee yoo isinitti mul'ate kaleeyyuu waan guddaa naa gootanii ani rabbii gaditti abdiin kiyya isini waan ta'eefu dhiifama guddaa allaqa kala to mi ulfaadho kana jedhaa jiraallee kanuma ani ulfaadho gadi irraa turuu fayyaa ta'e warra koomantii warra na jala deemtanii mee callisanii warra koomantii Sideeti waa'ee koomantii kaasna. warra koomantii na jala deemtanii ilmoo kiyyallee arrabsitanii anallee na arrabsitanii ani ilaala warra koomantii isin sodaadheetii waan feetan gootan ምንም አይመስለኝም ባይዘው ሱራ ይካማ waan feetan gochuu dandeessan no siifu koy miira keessaa ba'i koy osoo hin taane hayyuu baay'eetu jira sheekiitu jira qeesiitu jira beekaatu jira ummanni oromoo akka keessanii lukaan yaadu sinii galee siifu mee koy siifi koy miira keessaa ba'i siifu dhiifama gaafachaa jira malee yoo kutaa fi gandaan ka deemtan taatani ani qilee seenee ilmaan kiyya kutaa kiyyatti galchaan takkaan kee ilmoo kiyya Dhiifo. mee koy koy Uummanni miira kun keessaa siree ba'i uummatuu mee barbaada dhiisi. miira keessaa ba'i mee ani sodaa mee na keessa caqafadhu takkatti na caqafadhu mee akkan firan qabne waan an beekuufan dhiifama gaafataa jira malee Dhiifama an taate kuni an taateen taate kun isinii galee miti anaa miti kan godhe yookaan ka ajjeesise yookaan ka arrabe garuu yakkamtuu na oy siifu gootanii mee miira keessaa ba'i nu caqasi bar waa guddaa jedhaa jettee nu caqasi ammalaa Maaltu ta'e lubbuun gaa'is akkam jirtu nagaa jirtu mee miira keessaa ba'i siifu ammalaa hunda keessan uummata oromoo yoo akka siifu koy amma dhaabadhu kabajame ulfaadhu ummata keenya hundi Maal keessan taatee? warra jala jirtan si dabarsa beeri warra jala jirtan hundi keenya obboleettiin tenna kaakalee dogongortee namucaa saluu hin dhaayitte haasofte amma deebite akka ilma namaatitti dhiifama jette saba ofii dhiifama gaafatte wanni sabaa olii hin jiru kana booda ammoo namni komantii hin taane barreesseef nama san irratti xiyyeeffanna namni tokko aadaa oromoo keessatti haati buleettidha
buleetti ta'e nama karaa shamaraatiin illee kabajaa qabdi karaa ilmoo hedduu qabdullee rabbi rahmata godhee fi qaama kenna irraa dhaabbadha waan gammachuu nu barreessaa isin jechuu barbaadaa galatooma ulfaadha atillee siif galatoomi wanni namni sirra eegullee kanuma hawaasa keetii ajajamuun hedduu galata guddaa qabda wanni sabni walirraa eegullee. Agam tilmaamtan jennaan kuma shanii nama gaafadhu jedhanii kuma shanii sirra naa tilmaamtanii ishii walakkaanu kuma lamaa fi walakkaa jedhanii hin ta'u jedhee kuma tokkoo fi wayiin irraa tilmaamate kaaree 400 lafa magaalaa yeroo sanitti. Sansan wajjin bu'aacee hedduu ceenee gabaabsuudhaaf ani amma Oromiyaa keessaa Wallaggaa fi Harargeen buune. Yamanii nama Yamanii jiru caalaa nama karaa kana yeroo 4-5 deebe caalaa hin beeka jedhee ofitti amanu. Lafa Yamanii kana tokko tokko lafaa fi namallee magaalaa Radaa eenyu jira Taqees nu jira Daneen nu jira guutuu Suudii aga Waadii Dawaasirritti aga Riyaaditti iddoo bu'aacee hedduutti ceena iddoo itti miidhame hin dagatu waan ta'eef namni kana keessa turree jijjiirama hedduu itti hojjennee akka Oromiyaatti koreen gara nama 11 yeroo san warri na wajjin socho'aa ture harca'ee ana qofatu jira amma akka an beekutti nama hedduu bakka buusuudhaaf leenjisee hubannoo kennee fi obsa barbaachisaa bu'aacee barbaachisaa yaadata obsaan yeroo tokko yeroo miliyoona tokko deebifnu sa'aatii 72 hirriba malee sa'a 24 osoo hin ta'in sa'a 72 rabbi quba qaba osoo hin rafin chaalenjii hedduu keessa dabalee jijjiirama hedduutu dhufe. Nama hedduu walitti buunee haga ammaatti fidar argamu. Namallee eeruu barbaachisu taanaan eenyurraa eegale ofirraa eegalaan naannoo biyyarraa eegale jechuudha. Akka Arsiitti bu'aacee kana keessatti kooriin eenyuun namni biyyarraa baasu ijoollee namni ijoollee gurguru ijoolleen karaa Oromaan gurguramti karaa Basaasatii fi karaa Jibuutiin hayyuutiin gurguramaa jirti yeroo ammaa. Karaa Jibuutiitiin Tigireetti gurguramaa jirti yeroo ammaa. Karaa Basaasatiin ijoollee shirkaatti gurguraa jira. Ijoolleen shirkaatitti atakitti gurguraa jira. Kana jechuudha fi sa'aatii dheeraa fidee gatoma alfaa. Fayyaata ulfaadha. Obsa gaafii takkaaniin isaan lamaan shabakaa isaanirra keetumaa hojjaadha. Isaanirra illee sumata wanti jeeti. Gaafii takkaan si gaafadha. Gaafii namoota hedduu as galee jiru. Ittisa godaansa seeraan alaa eegataatanii amaanaallee baadhatanii aangollee yoo xiqqaate isinii kenname. Wanni kun yoo xiqqaate waggaa hedduudhaaf kan inni deemaa jiru. Wanni isin gootanii fi hanga isin hojjettan waan guddaa akka ta'e ni hubadha. Garuu waan takkaan isin gaafadhaan isin keessaa namuu dandeenyaa deebisa. Egaa aangoo hanganaa qabattanii amaanaan isin kennamee rakkina uummanni waggaa hedduudhaaf dhandhamaa jiru kana namoota hangam takka hiitan maal fa'aa achi balleessitan maal fa'aa buqqaaftan jechuun wanni isin hojjettan maal obsaa waan kana balleessee sagalee kee olkaas naa deebisi namni hundi akka hubatu fakkeenyaaf hakkuun guddichi namni baay'ee maqaa isaa kaasu Hussein Maabaraati Hussein Maabaraa hidhame kaja oduun ni jira waan isaallee kan nutti himtuun barbaadu ittisni godaansa seeraan alaa aangoo qabdanii fi amaanaa isin kenname fudhattanii maafiyaa warra nama jeesu warra nama saamu warra nama torcharii godhu kana wanni isin irratti hojjettan maal yoo xiqqaate maqaa dhalootaa maqaa sooshaal miidiyaa suuraa isaanii bakka dhalootaa wajjin wanni addaan baaftanii if harkaa qabdan ka amma gabaasa uummata guutuuf gootan ni qabdani tokko lammaffaa hoo eeguma aangoo kanaaf itti gaafatamummaa kana fudhatan irraa kaasee namoota nama miidhan kanarratti wanni isin hojjettan maal bu'aan isin argattan takka injifannoon isin galmeessitan hoo maali kajahu daqiiqaa muraasa fudhadhu naa deebisi waan kana namni hedduun akka dhaga'utti. Okay, bareedaadha. Nama Afrikaa Power juusan ol deebisii namni tokko haa duraa bu'u bareedaadha. Hayyee bareedaadha. Laali fakkeenyaaf wannichi keessatti dalagame maalii kajaani nama 10 dallaalota biyya keessaa nama baasu hidhaa waggaa 14 itti murteessifnee jirra abaluu biitii wannidha isaanuu ni beekanii hamarraan faanis ni beekan galmeen Maamad Aadamii fi hamarraa Umar Aadam bira jirti lammaffaa mootiin qabaa fi hayyee qabee fi lammaffaadha shamarran
608 lubbuu isaanii baraarree warra du'e haadhaa fi abbaan akka taaziyaa taa'an ta dallaalonni ni jirti ja'aniini maallaqa irraa nyaachaadhaa turan nuti akka isii san du'ee fi abalu jeese jennee qorannoo horee if keessa irra goonee mana marii waldaa ittisa godaan seeraan alaa keessa geessinee uummata irraa achi baafnee nama sanis qorannee harki dhiiga ta'uusaa isuma ragaa ifirra baasifnee maatiidhaan geenyee yoo feetan dhiifama godhaadhaaf yoo feetan irraa furadhaadhaa jennee biyyatti himnee warrilleen du'uu wanni godhan sambira kutii dhalaan tuni hoggaa achirraa fuutee nu dubbiftu ani abaluutiin na tume keessattuu miciyyoon oqqoloo waa beedhaasanii fi michiyyoo warra kombolchaa takko obboleessas jala jiraachuudhaan mala obsaa anin fayyu yoonan mana hakimaa si geessina ja'anii itti fufi sagaleen kee. Emotionaliin ta'ee anin fayyuu abaluututu garaacharratti dhakaana hidhee na tumee anin fayyuu warra keenyatti naa himijanii akkasumatti hoggaa hospitaala geessan achitti duute hospitaala isaanii hoggaa geessan qaxaabir keessatti isii sanillee biyyatti himne michiyyoo oqqoloo waabeedhaa sanis obboleettii sabbarsiifneeti nama obboleettii siidhaa jeesse biyyattii simnee feetangumaa walirraa furadhaa inni nuti le'annoo mana poolisaan qabnu namni sun yakkamaadhaa akkachi gaafattan jenne. Hara birootiin obboleessa keenya Afrikaa paawar amma kunu as gubbaa jiru kana jala deemneeti waan isaa hanqa waraanatti ergutti maallaqa kiisha keenyarraa kasaarree jechuudha. Osoo gandaan naman qoodin osoo loqodaan naman qoodin akkasi jala deemnee haqasaa garree fi obboleessa keenya kunoo nuti haqa keessii garree jirra. Mootummaatti simadhu ragaa akka waldaa ittisa godaan seeraan alaa fi kanatti siif himna jenneen akkasumammaas walloo fi arsii keessatti gaafa ilmaan namaa maallaqa qabanii fannisanii maallaqa irraa buusisiisan miliyoona 14 osoo nuti sumuunii takka irraa bishaan hin dhugin arsii keessattii fi walloo keessatti baankii Itoophiyaadhaatiin Ahaamarraa Umar Adam kunfaan akka to'atamu godhanii maallaqa miliyoona 14 maatii warraatiif deebifne. Akkasumammaas gaafa gandummaan tun eegaltu Ahmad Bosona Baalee Ahaamarraa Umar Adam Maammat Adam kanaa hojii taanee maallaqa suudiidhaa 35 gaafa dura ijoolleen arsiidhaatii fi ijoolleen walloo wal eegaltee diraamaa dalaydee maallaqa sadadda fudhachuudhaaf 35 Oromoo goyoomsitee irraa guurte anguyyaa sanii Yaman sanaa keessaa bahee maallaqa san 35 birrii biyya teenyatti jijjiirradhaadhaa deebisiifne haaya. Akkasuma mallee Suudii Arabiyaa keessatti dubartii Oromoodhaa 56 warra gurgurame warra gartee mana isa laal wanta katabeekuu qabdan shamarran tun hoggaa Suudiidhatti ol baate bilbila duraanuun qabdu fuudhaniiti araba gurguratan jechuudha. Amataa 5 amataa 6 dalaysiifatan dhalaalee akkasiisan 35 Suudii 50 Suudii sanii wajjiin warratti as tarakkabsiifneeti ummata sanirraa fuunee warra gurgure kanarraa fuunee akka maatii isaanitti deebittu akka maatii isa akka waldaa ittisa godaan seeraan alaa fi daldala namaatti akka maatii isiidhat deebitu akka miciyyoon sun bilbila bitattee warra arabaa san dubbifnee miciyyoon tun firii taate obboleettii isiidhat geessinee tarakkabsiifne viidiyoon Ahmad Adam bira jirti hunoo maallayni kiyyaas naa deebi'ee jira anis duraan gabraan tureemma bilisa baheetiin jira warra jau deebisiifne sambira kutii waadii hamaritti michiyyoo Abdu Jabbaar maraateen oofu tarasaa isaan dhawanii achin nu haadan Abdu Jabbaar maraatee finnee michiyyoo saniis abaluutii ajjeese hunoo deemaadhaa gandatti gumaa walirraa furadhaa jennee akkasuma mallee michiyyoo takka tawarra gursum teeccitiidha baafti jaanii
qottoodhaan cicciranii amarraa umar adamni yaadattanii mi dubbii tana qottoodhaan cicciranii miciyyoon karaa deemtu hoggaa suudii dhayitu riyaad hoggaa dhayitu ummata keenya namni miciyyoo san ciccire abaluu fi abaluu iccitii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deemaa warra akkasitti nutti himtee Saadaadhaatti tarkaanfii fudhannee ijoolleen sun ammallee magaalaa Saadaa keessattiidhaa jirti. Maallaqaan achitti namnummaan nuti beeynu akka ijoolleen sun gartee haatee sanaadha gaddabartee murtiin arganne maallaqaan achi qabanii garuu nuti gursumitti obboleessaas dubbifnee eessumaas dubbifnee haati guyyaa 9 gaggabdee hoggaa dubbii tana dhageenyu. Eegaddaan baafanne booda namni ciccire abaluu namni cicciree bakka sanitti darbe jennee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa sanirraa fuuneef akkasuma miciyyoo arsiidhaa takka. Isa sagandii miciyyoo sa hamarraa umar adamni yaadatta miciyyoo arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti miciyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan munazzam hijra dawlii yookaan international organization migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasuma mallee miciyyoo takka miciyyoon sunis yatiimaa andareejii Gontanaamoo qaxaabir keessaa obboleettiin Faransaarraa doolaara 700 iftuu Abdallaa taja'amtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirtu obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte miciyyoo sani ta'a. Meekamitti isin tuman qaxaabir san keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii jette doolaara 700 miciyyoo sanirraayis fuunee miciyyoo sanilleen amma tiktaa kana keessa jirti qaamaan sii dhiyeessuudhaan danda'a. Wanni nuti goone waan mootummaan hin godhin goone sanbira kuti ammallee dhaggeeffadhaa. Miciyyoo waadii tasliis hoosha abu haadii keessatti miciyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dha'uun fedhu tasliis hoosha abu haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira hudduu duubaan dhalaa oromoodhaati keessa guuranii achirraa dhalaa oromoodhaa kireessanii arabni nam sadiin nootifeekshina kubbaa miilaatiin na dhufaa dhalaa dhiira arabaa nam sadiif kireessanii namni maammarriyaa ja'amu. Tasliisitti miciyyoo san maallaqaas irraa fudhatanii dhiirti arabaa mana keessatti miciyyoo san guyyaa 2 guutuu gudeeddee miciyyoo feenti taate achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godhan seeraan alaa maallaqa oli buusifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan dhiiraa suuditti shabaaba suudiidhaa irraa waraabsifne. Akkasuma mallee miciyyoo takka waadii dawaasiritti warra gaara mul'ataati. Haboo isiidhaatiitu nuffide miciyyoo saniis fuunee miikkaa qumaamaadhaatiin maranii awwaalan sababaa miciyyoo sanii eenyuutitu gocha san dalagee jala deemnee abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan wali kanninee jechuudha hanqa dandeettii teenyaatti jechuudha. Miciyyoo walloo. Teenki obsa kana naga gabaabsaatuma waa'ee ooshaatiif waa'ee daldalootaatti osoo naa dhufte hedduu gaariidha. Ni gabaabsina. Hedduu galatu. Tootaaluma nuti birootos. Waa'ee dallaalotaa hoosha 9 gubsiifne. Hoosha 9 jechuun mooraa 9 gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefusitti ergeessan viidiyoo san uummata agarsiisii viidiyoon sun viidiyoo jabduudhaan namni naa ergees manuma kana keessa jira. Haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa. Ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa haifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan najjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hime jechuudha. Achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee uummata sanii geessinee hoosha 9 gubsiifne. Hoosha 9 jechuun gurguddaa kana. Hoosha san keessatti wanni argame shugutii, filaash, meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha. Harkisiifnee
hoosha sagal gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti hoosha jechuun kun afaan arabaati mooraa jechuudha. Mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan dhalaatti gudeedan dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu fannisanii jechuudha. Akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee dalaynee hoosha sagalirratti hoosha lamammaas hoosha 10 gubsiifnee dallaalota 10 biyya keessatti hiisifnee jirra. Namni 14 anka maqaan na bira gahee nama 10 beekaa waa hedduudha dalaynee jechuudha. Rabbuma irratti hirkannee if dandeenye anis gara boodarratti achitti eega looyarri UN'dhaan na jala bu'ee Obsa jiddumaan fiidiyoo sana goota kan mul'isu akka namni hundi arguuf. Mul'isee abbaa akkas godhee kana itti deebinaa jiddumaan fiidiyoo kanallee adeemna. Sakandiidhaan agarsiisi si adaba. Sakandiidhaan agarsiisi. Gabaabumatti raguma akka ta'uu fi Yaa si adaba. Dafiitii osoo tiktookin fudhatu hin deebine. Laal namni miciyyoo duraa san akkasitti hidhe hayyaashitti Ahmad Hussein Jaamaa shamarran Oromoodhaa sadii jeese shamarran Oromoodhaa sadii jeese eenyunni Ahmad Hussein Jaamaa dhalaa Oromoodhaa sadii lubbuu galaafatee hoggaa gartee silaa nuti mootummaadhatti himnee namichi inni bira dalagu 35 suudii kaash godhee kafalee isa hidhaarraa baase jechuudha. Nuti hiina jennee hoggaa gammannu achiin hidhaarraa nurraa baasan. Leennoo Yaman keessatti Zalaxii Shaa'ur Balqaadii jedhan. Afaan Oromootti hoggaan maallaqa kiyyaa qaadiinaa gad deebisee jechuudha. Waan dila takkaatu jira Yaman biyya gartee lolaan burkutooyte waan taate. Fayyaa ta'e obsa asumaanii namni hedduun waa'ee Hussein Maabaraa eegu jira. Waa'ee Hussein Maabaraa maal hin jettan? Akka laal Hussein Maabaraa nama bakka sanitti duroo hoosha gaddaabe wanta maal jettaniin ataksan keessatti Hussein Maabaraa Nuuraddii Yuusuf Jookar ummata jechuun gaammaan tana maafiyaan tungaa ati hangan qabduu namoonni bebbeekamoon bakka san keessatti bebbeekamoo ta'an akka Harargeedhatti Hussein Maabaraatii fi Nuuraddii Yuusufii akka Arsiidhatti Jookar nama jedhamu. Hamarraa Umar Adam maqaa isaa guutuu ni qaba. Hamarraa Umar Adamiitiitu maqaa isaa siif himaa. Ummata sadeen kana ammammoo toora nama 265 kana gahanii jiran jechuudha bakka sun keessatti. Irra hedduun namaa ammaan tana bakka sanitti Hussein Maabaraa jedhanii Hussein qulqulluu jechuu kiyyaa miti hattuu harka dhiigaa harka xuriidhaati. Garuu ammoo namoonni bakka san keessa isaa wajjin jiran tokkoffaa Hussein Maabaraa lammaffaa Nuuraddii Yuusuf sadaffaa Jookar san maqaan isaa eenyu Hamarraa Umar Adam akka ummataaf ifa ta'u. Anas keessaa hin qaba Jookar san maqaan isaa eenyu. Akkana goonaa uunu asumarra dhaabneetti wannoo goonamma achi deemna gara sagantaa kaanitti nama as keessi garraa isinii kannina. Ta duraa warri amma dhuftanis warri jalqabarraa jirtanis nama wajjin jirruu fi waan itti jirruun isin ibsa. Wanni itti jirru dhumaatii uummata keenyaa amara itti dhufta maqaa obsumaan achi listii baafatee boodatoota halluu guutuutti ibsana waan ta'eef suuraa maqaa iddoo dhalootaatiif gahee hojii isaanii wajjin kannina. Maqaa immoo obsaan si gaafate kana booduma bakka silaa jedhamu san keessatti himu. Warri amma dhuftaniif warri duraan jirtanis akka isin hubattanii fi wanni irraa haasaa jirru rakkoo uummata keenyaa lubbuudhaan du'uu, qaama sollifamuu, ajjeefamuu, maallaqa saamamuu biyyarraa kaasee hanga Saudi Arabiyaatti waan nama keenya irratti raawwatamaa jirudha. Wanni amma haasoo jirru kuni akka isin hubattaniif namoonni as gubbaa jiran ka hojiiwwan kana haasoo jirru tokko obsaadha, lammaffaan Maamataa Damii, sadaffaan Hamaraa nama jedhamu, afuraffaan ammoo Afrikaa Paawariidha. Jarri kuni warra jarri ammoo wajjin haasoo jiruuf jarri as gubbatti agartan kuni warroota horee godaansa seeraan alaa waggoota baay'eedhaaf irratti hojjechaa ture gumaa namoota nama du'an gabaasuudhaan dhaabbata mirgoota namoomaatiin miidiyaalee Oromoon qabduun sanirraan kaafee immoo mootummoota Somaaliyaa, Itoophiyaatii fi Yaman wajjin wal ta'uudhaan namoonni yakka hojjetan kun akka isaan saaxilaman akka isaan itti gaafatamummaa fudhataniif warra hanga danda'utti carraaqaa turedha. Jalqabbii waan kanaa maali rakkoon achi gaggeeffamtu maal ka jedhu hundi keenya dhageeffachaa turre sirriitti isinitti himuu turanii gaheen hojii warra godaansa seeraan alaa aangoo qabanii fi itti gaafatamummaa qaban kana fayyadamanii maal fa'aa hojjettan maal fa'aa furtan ka jedhuu fi namoota dhuunfaa irraa kaasee hanga walootti birrii irraa kaasee hanga humna namaatti waan sirreessaa turan waan hojjechaa turan sirriitti nutti himanii jiranii kan asumaan naa qabadhaa.
Amma immoo obsaa isinummaan carraa walii kannatanii wanni guddaan uummanni hundi baruu barbaadu. Nuti illee baruu barbaadnu qabxii. Afrikaa paawariif kan naa dhiifama naa godhi hoggaa waan kana dalaynu nuti daarekteera Oromiyaa miidiyaa niitoorkiidhaa bakka jiruttiif keessa finneeti dajalee guutamaadhaa achi nu keessa jira viidiyoolee dhuftu tana guutuu ijaan arga daarekteera Oromiyaa miidiyaa niitoorkiidhaa achirraa wajjin dalagaadhaa turree jechuu barbaadeeti garee san keessa jira. Fayyate okay Afrikaadhaaf carraa kanneetiin gara waan hin barbaade kanatti akka dabara namni hedduun kan eeguu waan jiruuf yaadillee waan kana barbaadu wanni ngechaa jiru kun xumura takka goolabbii takka ammoo furmaanni waan kana akkamitti dhufa qaamota sana akkamitti eeruusaa arganna kan jedhudha Afrikaa waan dabaltoo qabaatte haasaan gammaa sun kanarratti waan nu dabali achuu taalla gara qabxii nan kaasee kanatti. Noffolcha hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii baga waan nagaa waan nu barsiise baguma immoo sadarkaa kana geette jedha. Sirriidha du'a obsaa irraa kaasaa obsaan akkuma dura jedhee wanti waldaa ittisa godaansa seeran alaa waa hedduu gabaabsee jira akkuma reef ife anarraa eegaleeti jechuudha. Calqaba akkuma hundi keessanuu hamarrallee ni beeka turretti akka itti ani as dhufee obboleewwan lamatu as barachaa ture asallaa barachaa turanii. Kana dura mootu namni amma sultaan gannaa inni jedhamu kuni achi dura obboleettiiti kan xiqqooti fuudhee dirqamumaan wanni godhamu hin jiru ilmoo irraa qaba ture ilmoon tunillee akkanumatti irraa argatee ilmoo qaba ture akkasumas sodaachisee roorrisee isii amata 7 wajji ture achirraa isiin akka hin taaneen harkaa baatee iqaamaa inni wanta jedhu sanillee gubdeetiniin hojii bakka biraa deemtee jalaa dhokatte. Jidduma kana ilmi isaa kuni galee ilmi isaa nu bira haadhatiyya bira jira asna bira tureetuma haadha isaa bira haadhatiyya bira jira ilmi isaa nu bira guddate jechu soddaadha ree erga walitti dabalamee ilmoon namarraa baate soddatti lakkaa'ama achirraa kan ka'e gurbaan kuni jaluma deemee intalli tun dinnaan dhaadachaa tureetiniin erga waliin taane wanni godhamu hin jiru durallee nu walitti isin hin daballe kan jedhuun yoo ka ofirraa deebifnu ta'u obboleessa kiyya obboleettiiti xinnoo isii gadiitii fi mucattii obboleessa kiyya haayiskuulii keessa anatu isin oofa jedhe Sumaaleen gahe achi dura obboleettiin tiyya takka deemteetiniin argiisaa jirti isillee bilbiluma barbaaddatee tumaan jarumarraan argatee isillee obboleewwan tiyya lamaa fi mucattii obboleessa kiyya fuudhee bahara gubbaan gahee mallaqa nu gaafate jechuudha. Mallaqa nu gaafannaan silaa isan nu gaafatee nutti hin fakkaatu. Annee karaa nam dhibeen nutti dhufe 200 hin buufne fi ijoolleen achi yaa'an. Qabsoon waldaa ittisa godaansa seeran alaa godhe hedduu asirra wanni ibsuuf wanni inni godhin illee wanni mootu amma asirra deemee dallaalli miidiyaa gubbaa odeessan kana odoon taane ka gochaan raawwateetiniin addunyaan beektu jechuudha. Erga achi bahee booda ammallee mallaqa nu gaafate mallaqa nu gaafannaan mallaqa ammallee daballeeti huduudarra jira jennaan 200 galchine kanalleen hin ta'u jedheetiniin yoo natti hin deebine kan jedhu taate ijoollee fuudhee of bira naqa jechuudha. Ijoollee sadiin of bira naqee erginee hiriyoota itti erginee hin dadhabnee karaa Pestala mika ke kaesni kana kantare ullente muda tara me ibu obsa Afrikaa jee gudurana fakkaatana tokkin Maayikii cufii banaddo Afrikaan dhagaa maayikii cufii banaddo amma tolee jira ta'uu fayya tolee jira amma ayyee Tole. Tole jira tuuf. Ni papi. Isa sosoi. Ya. Ummati hatiya wambene moti yokan maqaan kiyyas Jamaal asuma keessa Jamaal Abdul Jabbar jedhama yoo inni kan dhaga'u taate ilmaan ta'e mormachi ne dhageessame Tifu sirga nya. Ilmaan teetana yoo Jamaal ka dhaga'u taate in qaqqallee morma isii ergina kan jedhuun haadhatiya sodaachisee obboleessa ofii bakka buufachuun dhaqee haadhatiya kaaree meetira magaalaa keessaa 400 mallatteessifate jechuudha.
kaashii 400 fudhate kanaan alatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaa tetti dhiyeessinee waan kanallee fudhatte ijoollee tanaa gallakkisii jedhee waldaan ittisa godaansa seeraan alallee gaafatee kun itti warwaatee Koma wanti godhamuun jiru haga waraanallee itti erganii waraanallee mallaqaan warra ergamellee mallaqaan bitee ijoollee matanaa waakkachiisu ga'e. Achirraa kaka'ee haga baatii hedduu waan kana manguddoon kadhatee dubbiin kun deemteetiniin ambaasaadara Suudii geettee achirraa mootuu ragaa waan jiru naa erganii anillee asiin jala deemee hanga federaalatti iyyadhee waraqaa mana murtiitiin baafadhee warroota inni waliin jiru waliin eegaa ture. Haa ta'u malee sanillee gallakkisuu didee itti warwaadhamee bakkeen inni jiru gaala qixxeedha akka carraa ta'e asuma keessoo si hubachiise waldaan ittisa godaansa seeraan alaa waraana hidhate ka mootummaan deeggarame waan inni qabu hin jiru. Ummanni kun kan jiraatu gaara qixxeetti galee bakka mootummaan garanallee hin dhaqqabnetti ka garanallee hin dhaqqabnetti ka ilmaan namaa dararaa ture. Ijoollee tana tumuun ijoollee tana mootu obboleettiif jalaa qabaa si fuudhu malee jechuun uf bira kaa'ee ijoollee gallakkisuu dide jechuun namni kun. Ka miidiyaa irratti gizee 100 ol hanga miidiyaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa homa kana dubbannaa yeroo hunda jedhee hifatee warri jala deemu koree odoon taane jala deemu ka akka Anas akkasuma as jira Amaralleen ay jira jala deemee kan hifatu takka waraqoma qabadhee eeggachaa ture achirrallee dabarsinaan immoo san qofatti nafnee fuudhetiniin obboleettii tiyya fotoo akka carraa ta'ee kasi ergu taate ani ergee fiira fuudhee araba gurguratee mana fincaanii keessatti hidhanii riyaala 15,000 gaafatan jechuun obboleettiiti. Isii takka keessa riyaala 15,000 gaafatanii achirraa Muhammad Shurrubbee karaa cufuun galatoomu asirratti galatoonfachuu barbaada. Karaa cufuun isilleen mallaqa haga jiru warri akkasuma ittisa waldaa godaansa seeraan alaa kunillee obboleettii tiyya dura ilmoo irraa qabu san irrallee kara riyaala 10,000 buufatee asillee mallaqa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa hirmaatee mallaqa buusanii fi haala